Jamaal Hajii Badhaasoo naannawaa qonnaa agiroo indaastiriyaa Apparaawaash Nuuraayeraa jiraataa ture. Naannoon kun hojii qonnaa fi indaastiriif hidhata qabaniif mijataa waan ta'eef jiruuf jireenya qonnaan bulaatiif mijataa ture. Obbo Jamaalis naannoo kana lafa qonnaa jal'isii ni qaba ture. Dabalataanis qonna kaampaanii kana keessa hojjetaa ture. Gaarfan darban wanta akkaan ta'a jedhee hin yaadnetu isa mudate. Gaafa yaadatu waan duraan akka qoosaatti himamuu fi fagootti dhaga'utu dhufee akka tasaa isarras qubate. Kun immoo rakkoo nageenyi dhabamuutiin dhufedha. Wanti hundinuu si'uma tokkoon jijjiirame. Lafti nagaa turte amma sodaan guutamte. Jamaal maatii isaa achumatti dhiisee keessaa baqate. Kun jalqabbii muudannoo rakkinichaati. Ayyaatolee maqaan koo Jamaal Hajii Badhaasoo Daadhii jedhama. Jiraataa aanaa Boosatti. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatti. Naannoo qonnaa Apparaawaash keessa jiraataa turre. Waggaa 4 dura hojjetaa Apparaawaash turreeni. Achitti Apparaawaash hojjechaa maatii koo tajaajilaa ture. Osoo maatii koo tajaajilaa jiru haalli nageenyaa kun nu mudate. Haala nageenya saniin hojii Apparaawaash sanis dhiisee biraa baqadhee iddoo biraa jiraachaa jira. Dhufuma kanaan osuma jiraannu ittuma cimee haalli nageenyaa agasii as maatiin achi turee lafa jallisii ni qabna. Qotachaa turee maal jechaa turee maatiin ani silattuu biraa waggaa 4 dura biraa bahe. Isaan odumaa saniin of tajaajilaa jiru. Haalli nageenyaa kun cimee jennaan isaanis boodarra immoo baqatanii dhufanii. Amma isaanuma waliin iddoo jirrutti gaa baqannee yoo namni silaa eega lubbuun jiraate daandiirras jiraate ollattis mataa qabatee jiraachuun isaa inuma jirra. Hojii guyyaa hojjedhe maatii ijoollee abbaa ijoollee 4ti. Haadha manaa koo wajjin nama 5 natti nama 6 maatii nama 6 horachaa hojii guyyaa hojjechaa jiraanna kaayyaa jireenyuma hanga lubbuun jiranitti akka silaa namaa jiraachuudhaaf haalli nageenyaa kun kan nu mudate kun baay'ee kana jechuun himuun namatti ulfaata. Nuti immoo gabbaanee akkuma aadaa Oromootittu rakkoo keenya kanallee himachuudhaaf xiqqoo afaan nama qaqqaba. Aadaa keenyatti rakkoo himachuun safuudha. Oromoon safuu qaba wal gargaara qeematti malee gabbayee baay'ee waan dubbatatu. Amma akkasillee akka hin taane immoo hawaasummaan hin jiru, nageenyi hin jiru, addaan faca'eera. Namni duraa yoo rakkateetiin hin jedhe hirpha qaba, walii hirpha, dabaree qaba, walii dabarsa. Akkasillee akka hin taane amma namni maruu akkuma naannootitti buqqa'ee bakka adda addaa jiraachaa jira. Humnuma keennan maatii haganaa hojjechaa jiraachaa lubbuu keenya tursiifannee dhageenyee jira. Of dura gaa waan nu godhu rabbuma eeggachaa jirra. Akkuma kana jira jechuu barbaadetti. Rakkoon nageenyaa duraan haasa'amu asoosama nutti fakkaataa ture jedha Jamaali. Hanga dhufee bira ga'utti akka xiyyeeffannaa hin kenniiniif himuusaati. Amma garuu badii ga'aa jiruu fi buqqaatii qaqqabe gaafa laalu jireenya koo duraanitti deebi'uu hin danda'u jedhe yaaddaa. Namni nageenya waa'ee nageenyaa yoo dubbatanii duraanii asoosama nutti fakkaataa ture yookaan oduu durii. Amma mootiyyoo haala nageenyaa ofii keenya keessa geennee yoo arginu nageenyuma kan akkamitti deeffanna yookaan akkamatti dhuunfannee qeema keenya sanitti deebinee jireenyuma keenya ka duraan san geggeeffannaa waan jedhu hawwii guddaa nuti ta'e. Nageenya fi jiruu duruu fi jiruu ammaa wal bira qabii himuun baay'ee natti ulfaatadha. Maaliif jiruu nagaa jiraachaa jirra. Lafaa jallisii qabna, hin qotanna, hin jiraanna. Jallisii qabna, horii qabna. Gabbaayee namni waliin eeggatu qe'ee keenya sanirratti qe'ee Nuuraayeraa sanirratti namni hojjetee jiraata, tiifatee jiraata, horsiisee jiraata. Namni hojii guyyaa hojjetee mindaan hojii guyyaa amma nuti guyyaan hojjennee maatiin jiraachisuuf yookiin lubbuun dheereffachuuf teenyu
maatii nama shaniitiif dhiisi ana mataa kiyya nagaa akka hin jirre ni beekamaadha. Haa ta'u garuu namni eega lubbuun jiraate taftaf jechuun isaa kaa oolu miti. Jireenya kaleessatii fi kaarraa wal bira qabnee yoo dubbachuun nutti ulfaata baay'ee. Nuti gabbaanillee waa dubbannillee waa gaafachullee hin beeknu. Uumamattuu akka jenne namni hawaasummaa keessatti yoo rakkatu aadaa qaba, hirpha qaba, walii dabarsa, walii qica, walii liqeessa. Keessattuu naannoon keenya suni naannoo jallisiidhaan beekamu kuduraaf muduratu jira. Qotateetiniin gurguratee jiruu fi haga jiruu fiitti jiraachaa jira tokko oli jiruu qananii keessa jiraachaa jira akka isaatitti haga nama qotee bulaa tokkotitti haga nama tiifate horsiisee bulaa tokkotitti homa tokko waan nama jala buluun qabu waan qabuun hawaasa wajji bula biyya wajjin hirmaata hariiroo hawaasummaa qaba dinagdee ofii halkanii guyyaa carraaqata halkanii guyyaan jedhu namni amma bahee galuu dadhabeera naannoo keenya sanitti baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf waa carraaqachuu miti waa dalaga wabiin akkasiin jiru ani maasaa kiyya waggaa lama ga'eera ifa irraanii hiddeen margee harreen keessa oolu dhimma nageenya tira akka ka'e. Kanaaf waa'ee kaleessatii fi waa'ee irraa wal bira qabnee haala nageenyaa dubbachuun baay'ee nama dhiba. Rakkoo nageenyaatiin gaafa qe'eef qabeenya ofiirraa buqqaan wanti nyaatanii jiraatan yaaddoo si jalqabaati. Maatii qabu faanas darara amma argaa jiruun egereen daa'imman isaallee maal ta'uudhaaf akka jiru gaafa yaadu hedduu yaaddaa Jamaali. Daa'imman umurii isaaniitti carraa barnootaa hin arganne immoo boru karaatti hafanii biyyis nama barate dhabuudhaaf deemtiidha. Jiruun keenya isa duraa kaan rabbitu beeka. Bifa kanaan immoo tuyyuu akkamitti deemnee akka namaa taanee ilmaan teenya nu baratanii barnoota nu argatanii egeree biyya kanaa keessatti hirmaachuudhaaf dinagdee biyya kanaa keessatti hirmaachuudhaaf lammii biyya kanaa barumsan hawaasummaadhaan maaliidhaan biyya kana keessatti akkamitti ilmaan gaafii keessa jira. Baay'ee gaafii keessa jira. Nuti amma booda silaa kamataa keenya nuti amma jiraachuudhaaf carraa'ina. Ilmaan keenya boruuf maal ta'anii barnoota hin qabanii barnoota malee hafanii jiru. Ijoolleen barumsa malee facaatee jirti. Barsiisuudhaaf immoo tuyyuu humna hin qabnu. Magaalaa keessa manneen barnootaa haalli jireenyaa kiraa mana jireenyaa nyaatanii dhuguun waa'ee barsiisuu dhiisa. Barsiisuun ittuma hafu gaafuma tana keessaa baane ilmallee barsiifachuu. Tarii oolee bulee nurraa bubbulee jennaan ilmaan kana akkam goonee akkuma keenya kanatti tiifatamaa fi horsiisee bulatti biraa deemna yaaddoon jedhu mataa keessa nu jira. Inni kun baay'ee yaaddoo hamaadha. Tarii nageenya kana rabbiin nu buusee qe'ee keenyatti deebinee horuu keenya qotannee horii keenya horsiifannee jiraachuudhaaf ammallee abdii maqamne. Wanni akka qe'ee ofii hin jiru yoomiyyuu taate. Kanaaf abdii qabna gaaf tokko deebinee qe'ee keenyatti deebinee ilmaan keenya barsiifachaa jireenyuma isaa ganama hawaasummaatti deebinee hawaasummaadhaan deebinee ijaaramnee iddoo qe'ee keenyatti deebinee jiraachuudhaaf abdii qabna akka kennatti taanii gaa waan nu godhu rabbuma eeggachuutti jirra. Furmaata nagaan dhabamuu amma nu quunnameef hundatu qooda qaba jala Jamaali. Duraan nageenya akka dhufuuf qaama biraarraa eegaa akka turanii fi kun waan hin dhugoomne ta'uu hubachuudhaan furmaata waa hundaa kan ta'e gadi ta'anii dhibdee jiru mariidhaan furachuun hundumti immoo nageenyi qe'eesaatti akka deebuuf hojjechuu qaba jedhee amana. Nuti gaa akka hawaasatti kayaannu dhimmi nageenyaa kun dhimma namatti dabarsanii miti qaama biraa itti eeganii miti. Duraanii mootummaan nageenyaa buusuu waan jedhu yaada qabna. Nageenyi kan nama maraati kan dhuunfati kan manaati kan maatii manaati. Ani akka kiyyatti gaa akka hawwii kiyyaatitti akka nama qe'ee baheetitti irratti mari'atamee irratti haasawamee irratti dubbatamee rakkoon jiru furamee hawaasni kun anumaa wajjuu qe'ee ofiitti deebi'ee
mariif kimmoo rabbaadhaan rakkoon kun yoo hiikkate baay'ee natti tola. Baay'ee natti tola. Wal marachuudhaan walii galuudhaan lammiin kun iddoo qe'eetti deebi'eetti rakkoon kun furamee waan jedhu qaba.